ati immoo waaqa deessinaa jette amma kamiin keessaa fudhadhaa naa galuu deema masa kan macaafaan fudhadhaa mosa keetiin fudhadhaa atamma waaquma deessinaa jechaarta. Ergamaan Gabriel immoo in ulfooftaa ilma dhiiraa deessaa deema. Amma isa Kanaaf kamiin ilma ila sitti immoo kanan yani Yesus Kiristoos nama guutuudhas waaqa guutuudhas hin jedheefi. lakki waa ilma nama guutu waaqa guutu siin jenneen. Sittani maaqoo inni ilma deessaa jette miti. Anan jaana miti kan jedhe ergamaa Gabrieliitu yoo ngela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irratti in ulfooftaa ilma dhiiraa deessaa jedheen. Quraanni nama abaari yoo jiraa? Dhiisati nama baaru dhiisati waaqayyo jaraa akka jechuuti. Nama baaru. Waaqayyo sina eebbisu. Akkuma amananitti rabbiin isaanii isaan eebbisu. Akkas jaraan kadhannaa goonaa isuma kanaa deebisati. Kanaafuu ilaa beekte inni akkas jedheera kan inni hin jenne siin hin jenne beekte. Ilma dhiiraa inni ulfooftaa ilma dhiiraa deessanii fakkeenyaaf akkuma siin jedhee durbee Maariyaam gaafa deessu hafuura qulqulluudhaan uumame wantichi. Wanticha ta'u gaa'e hafuura qulqulluudhaan uumamu iyyuuti inni dhalate sun ilma dhiiraati miti inni dhalate. Ilma dhiiraati. Nama guutuudhas waaqa guutuudhas siin jedhee. Maal akkanan jedhin kaata akkanan jenne waaqayyo ergamaan Gabriel akkanan jenne kaata akkanan jedhin kan macaafatti dabalaan immoo dhahichitti dabalama jedhama nama macaafatti dabalu immoo. Nama macaafatti dabalu. Innaataa taate mootummaa waaqayyoo keessatti innaataa namaa ta'a nama macaafatti dabalu. Kanaaf iyyuu ati ittiin dabaliin kanaafuu ilma dhiiraa deesse malee waaqa hin deenye miti seen. Ilma dhiiraa waaqa deesse akkamittiin ilma dhiiraa deesse? Maal ergamaa Gabriel jedhaan amma anifatee ergamaa Gabriel caala beennaan inni ergamee dhufeem. Ergamee dhufeem ergamaa Gabriel waaqa biraa. Ergamee dhufeem. Ergamaa Gabrieliin akkas ilaame anas hin jechaa jiru ati sii galaan jiru waaqa guutuudha nama guutuudha siin jechuun koo Yesuus Kiristoos lafa kaayati sii galaan jiru namaan jedhamu maal taate jechuun ilaal ergamaa Gabriel caala beennaan amma anifate. Akka sii galutti sitti maaraa obsi kaa'u. Yaa Rabbi ibsanaa. Yesuus Kiristoos nama guutuudhas waaqa guutuudhas kanas hin jedheefi. Akka namaatti nu wajjin deemee akka nama jechuun midhaan namni nyaachaa ture beekte gaafa biyya lafaa keessa turetti. Ishi maannu ala sana nyaanne ala sana maafoon dhalanne iyyuuti. Utuun nyaatanii barka inni akka jee utuun hin dhalatanii. Kan inni akkas jedhe. Maarree hin dhalanne iyyuuti bar sanaa wanti nama rakkisu. Hiddi dhaloota keetiin qaqqabu. Maal bakka nyaataa bakka harma oduu iyyuu hin geenye inni beektaa ilaal akka jedhee in ulfooftaa ilma dhiiraa deessaa jedheen. Kanaafuu ilma dhiiraa deessan akkuma lafa kanarratti gabbee akka nama guutuutti jiraachuu danda'a. Deebii immoo bifa waaqummaatiinis jiraachuu danda'a. Kan inni jechuun yaade malee ati akkasumatti kallattii akkuma jiru amantiitiin ilaali malee akkasittiin jettee akkasumatti kallattii ilaaliin beekte. Isuma inni ganaa buddeena nyaachuudhaa deemuuf isuma inni ganaa harma ooluudhaa deemuuf isuma inni ganaa akka namaa ta'uu deemuuf iyyuu ilma dhiiraa jedheen jechuudha. Yesuus Kiristoos nama guutuudhas waaqa guutuudhas nama guutuudha kanas hin jeef isuma inni lafa kanarratti gidiraan wajjin argee fi nuuf jecha dhiiga isaa dhangalaasee nuuf jecha fannoo irratti ol ba'edha beekte. Maalirraa deebii immoo bifa maalirraa argannee immoo kanatti hiiknadhe ergamaan Gabriel gaafa sana ganaa waan midhaan nyaatuu fi ganaa waan akkana ta'uu fi ilmoo dhiiraan jedhee waa magaan jenneen nu gaafa sana ilmoo dhiiraa jedheen malee maalirraa argannee waan inni akkana ta'uuf waan inni akkana ta'uuf akkana jedhe jenna nuti. Rakkoodhaan beektaa ilaa wantichi ilaa jechuun yooma akkasitti miliqaniituma jala faataa dhaggeeffatame nama rakkisa dhugaa rabbi. Macaafatti immoo dabaluu wayyuu kaayi nachira jiru yoo dubbifame dhumaan jiru isinoo boota baay'ee argine baraasin ammallee macaafa keessanirraa boota baay'ee isuma irratti hin cammartu isin ittiin cammaramuun hin ta'u laa macaafatti hin cammaranu isuma achirra jiru dubbisaniiti iyyuu kalas yoo ta'e fudhatame yoo hin taane immoo kalas baaliidha. Yesuusin ibsuudhaaf ganaa bakkee atti dabaluu isin barbaachisaa macaafarraa. Miskiina wallahi.
Wallahi gudii maqaa qabdu nama ajaa'ibdu. Waan inni ganaa kana maatti nyaatu waan inni ganaa akkana ta'uudhaaf akkas ta'e jettu. Ishii ofii gadi dhiiftee aantee yoo jala jiraatte sasi bukkee sanatti kenne sasi taasaasaa ture tol deebiiti. Ati innis immoo takka haasa'uti carraasa. Mokkoree ilaalu. Maammee kiristaanaa? Maammee Why? kiristaanaati? Why? Kiristaanaa? Maa innaan ta'e waan kee? Way jettee muhiimuu itti qabattaa? Ustaaza, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkasuma ustaaza kiristaanuma mee dubbisaanii meeshaa. Maal way jedhee muhiitii kaafatee jechuun cufate hoo? Maammee Dubbisaa mee utuu waliin haasa'e way jettaa? Maammee Why? nagaa ragati. Nagaa jira. Maa innati yeroo tokko inshaallah jetta yeroo tokko wuyi yesuus jetta jala kana maal taate handee wal sirkaa makee handee Hunduu tokkuma jeeni. Hunduu tokkuma jeeni. maaltu tokko taate wal keessa galchitanii wal keessaa baasuu dadhabaa jirtu akkasaa wal laallee nu rakkistanii kan hin jedhu Kanaaf ati benteedha maal kolfinaan warra si bukkeetiin hafuura sagalee waaqayyoo jedhe እኔ በዚህ ሰዓት ምንም እንትን የለኝም፣ ምኑ ሃይማኖት የለኝም። ለምን እንደዚሁ እየኖርኩ ነው። ኧረ እባክህ እውነቴ እኮ ነው። እውነት አትፍራ እባክህ አውራ እኔ ጋ ትንሽ እንሶዳትን በቃ እንደዚሁ እየኖርኩ ነው እንጂ ምንም የትም እየሄድኩ አይደለሁም። ይህን ሰው ብኔቲ ማሊ ይቦ ዱጋድማ ይህን ቦ ቹኑ ብላ ቹ አጥቆ መሲያሰም ነው መዳምቴ አየ እንታቲ ገሩ እኔ እሺ ማሊፍ ቤታ ኢላ osoo kitaaba 60 osoo phentee taatee jirtu ana amantiin qabu yoo ka jettu taate kan ibiddaati siin jedha macaafni beekta miti warra amantiin qabne mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irratti qoonni warra lugnootaa jedhe warra lugnoota warra sodaatu hin sodaatinati qoonni warra lugnootaa jedhe warra amantii hin qabne jedhe warra ciiggaamaa jedhe lal jarra akkasii kun jedhe macarashaatti maal jedhe beektaa ibiddaa fi jedhe dhagaan boba'u keessatti jedha laa ilaaha illallah galgalli isaanii achi keessa jedhe machi keessatti gadi naqamu jarra akkasii jedhe. Isi kana sodaachisin akkas naan jette. Dhugaa rabbi macaa keessa akka jedhu. Beentee nama akka jirtuuf beentee nama inni kaan nu beekan muslima jedha inni kaan waaqeffataadha jedha inni kaan namaaf jajjira kurii jedha. Rakkanne wallaahi ni wajjin. Laal qoonni warra akkanaa jedhe qoonni warra akkanaa kana biddaati jarree. Wallaahi nama rabbuma itti bude waasinii godhamne maal goone. Akkanin jedhu. Amantii jechuun maal jechuudha? Believing and the worship jedha ka nyuni Oxfordin dictionary. Kanin jedhu. Waay. Qoyati maaliif nama waaqessitee egaa qalbiin kan kee akka shakkii irraa qabaatte maaliif hin miliqneeti gara waaqa tokkichaatti? Ani nama si waaqessine homaa waaqessaa hin jedhu sa'aatii kanatti. Waaqa tokkichatti waaqa tokkicha waaqessine isa si uume. Waaqa tokkicha maamas nan beekasi. Itti amanas. Waaqa tokkichatti namantaa? Eessayyuu deemaa hin jiru. Gobas akkas. Waaqayyo ilmoon qabu miti? Akkamitti? Waaqayyo waaquma malee akkamitti ilmoo hin beeku anu. Akkan. Kanaafuu Yesuus ilma waaqayyoo miti kaa? Maammisha. Waay namatti silkiin irra bilbilaa jira kanaaf. Hin bilbilinaa jedhiin. Cufeera no. Eewa. Yesuus ilma waaqayyoo miti? En Beto Reslas. ¿Eh? Da.
Ay, maaltaate jalattiin kun wallahi raajii qabdu isin maalti isin qabee jiru Ustaaz zabar mucaa kana natu gurra micheeru jira bar ustaaz. wallahi Wallahi lazim yaa waliin oollaa qaaman ol bira oollaa. ishi Mucaa macaafuma isaanii yoo dubbisuu fi giraa itti galaa jira beektanii bitaa itti ta'e. shakkii kalatama shakkii baraabarsatti dhibba shakkii amma Wallahi lazim ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhu gaafa argu mucaan akkamitti akkas ta'e jedhee gaafii guddaatti uumaa dhabe. Azabanatti buustere komentii barreessaadha azabanatti buustere wallahi abdii guyyaa miliquu taate qoyyaa galaanaa kana immoo dubbisna galaana jirtaa Gaafa tokko nama dhufa inshaAllah. wallahi rabbi isaa balaaffis rabbi jalaa qajeelchu jechuun hedduun isaanii keessumaa warra garee shaadaa kana seenan inuma hubatu bakka dhugaan jirtu garuu of gowwoomsuu jirra fayyaadha akkam jirtu nama waaqayyoo nagaa keessanii jirra nagaa qabna akkam fayyaadha jirra baga nagaan dhuftan baga nagaa nu eegdan eessarraa dhuftan ilaa bakka irraa dhufe biyyuma lafaa kanarra jirra Galaan irraa dhufan. warra galaanii eegasii ammoo ammatti haasa'uu hin danda'u xiqqootti deemame eegasii dhufa dhumarra suuta boodarra walitti dhufna maa rakkoo jira lakki anumaan aan ja'ini ayyee isin yaan ja'u yaa rab yaa rabbi gooftaa leelatul miliqette aante dhugumatti caala kotta dhalaacha keessan deebiiniti ati immoo deebime caala abdi malladhi hasala hadhihi layla caala Abet. Aye. welcome brother akkam Well, wait, my brother. Akam. baga nagaa dhufte akkam nagaa keeti Baga jiraate manziru. Manziru lila. Akka ajaa'ibaatti. garuu keessumaa natti fakkaata maani wajjin haasofne beekna duraan Naasofnaa bara. dhuftee beektaate Eessa? qe'ee kana dhuftee beektaa Dhufeen beeka. okay fu'aara natti fakkaatte akkamiin jabaatta areen Haaraa miti wajjin haasofnee beekna na fakkaate. Afaan tokko dubbanna. Akkamitti haaraa wayitti taana? jechuun bakka kanatti wal arguuf jechuudha malee dhiigni waluma keessa ra'u Eeyyee obboleessa ko. akkas tajaajilaadha moo tajaajila maalaati Akkam jechuu keeti? Tajaajila kan maalii? jechuun saba waaqayyoon tajaajiltaa nan bare sagalee ma beeksisaa bar sagalee keerraa beeksisaa nama waaqayyoo akka taate bareen jira Maaliin beekte? Sagaleen akkam? inuma beekama jechuun namni tajaajilarra oolu kun bari sagalee isaa beeksisaa Hafuura maayikii sirraa nutti urgaa'e walumaa galatti dhoositumatti. maal hafuurichis immoo bari inni namatti ibsa miti waa baay'ee nutti ibsa Isiniif hin galu isiniif hin ifu. Maalii gadi wal buufachuun immoo Isinitti dukkanaadha dhiis. maali ammoo kana gadi wal buufannaayi Ifa satitti jette sanatu xiqqoo utaalloon na qabeeti beektaa? akkasii har'an tajaajilee Yeroo hundan tajaajilaan har'a bichaa miti. dhugaamoo Dhugaa. kan hin jedhu Maal jette dara? akkami saba kanatti maa jirta Yesuus Kiristoos obboleessa jara akka ta'e Jara warra kam? saba tajaajiltu kanatti himteetta maalummaa Yesuus akka Yesuus Kiristoos of ibsetti akka inni dubbatetti Akka ajaa'ibaatti. Yesuus Kiristoos nama akka ta'etti himteetta Nama akka ta'e waaqa akka ta'e itti hime. Nama akka ta'e isa argite. nama akka ta'e inni ifte sanni naani nama itti munis ta'e Eessatti namaanidha.
Akkas taanaati. Ati Yesuus Kiristoosiin uummata gansiisaa jirta kaa maal akkas taanaan caala maal taateeti? Adillee hin gansiisne mee na caalaa hubattee tataare mee natti mikaa eessatti? Jechuun inni nama keessatti dhugaa baanuuf hin caalayyuu malee maali? Maal jedha Yesuus Kiristoos Wangeela Luqaas boqonnaa 12:8 irratti ilaala akka charchii keessatti illee uummata duratti akka ragaa baatuuf maal siin jedha ani siittan himaa eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'e yoo mul'ise anis ilmi namaa jedhe anis ilmi namaa ergamtoota waaqayyoo duratti dhugaa nan ba'aaf jedhe. Dhugaan. Kun soban qabu. Yesuus Kiristoos namaa fi ilma namaa kan ta'e dhugaan baataa? Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu akka ta'e nama dhugaas nan ba'a. Isatti hin dabalin kaa'ati. Waaqa guutuu hin jedhin kaa. Maaliif ragaa jira. Waaqa guutuu kan jedhu moo? Ati gara tokko fudhattaa? Waaqa guutuu kan jedhu dubbateera Yesuus? Ani waaqa jedheera. Ani gooftaadha jedhe. Adaraa rabbii. Dhugaa. Maal taateeti manzoorii maali? Bakka Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhe sana nuu baasime jabaadhuuti. Wangeela Yohaannis baafadhume. Boo Yohaannis. Baasi viidiyoo nu dubbista moo akkamaan? Rakkoon qabu maasa sabni kun saba sirriitti waa dubbisee jirudha sirriitti beekanii. Dubbisuun namaan galulleeti garuu ammuma ta'e sitti malee malee inni warra akkasiif hin galu beektaa dhagaa duudaatti bishaan yoo natte irra yaa malee keessa lixu. Namaan galu kitaabichi. Jechuun abbaa galuuf qaba ka warra amananiif gala malee biroon galu beektaa nulfaata akka haasa'an kan namiti beektaa xinnoo jabaata. Kitaaba waaqayyoo miti jechuu akkas taanaan. Tifufeeti kitaaba waaqayyoo miniisa maal 13 baafattee? Ishi sumarraa nu kenne isha ta'u. Ta'u. Wangeela Yohaannis 13 dubbisme maalidha? Baay'ee dubbisaa oolla miti maa kanama. Isumaan ni taatti moo jette? Maal jedhamee dubbisi? Yohaannis 13. Maalidha? Barsiisaa gooftaa sinaan jettu isa jedhumi? Maal jedha dubbisin jedhe isa jedhumini isa jedhuu dhiisi. Barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu isin akkuma jettanii ani isaa jedhe. Bakka maal barbaadde reeti? Yesuus barsiisaadha? Maal barbaadde amma kanarra? Barsiisaan irraa baratama moo waaqeffama ree? Isa karaa jireenyaa barsiisu isa karaa jireenyaa karaa mootummaa waaqayyoo barsiisudha. Kanaaf hin jedhe kaa? Barsiisaan hin barsiisamoo waaqeffama ree? Barsiisaadhas waaqadhas inni. Waaqa kan jedhu hin caafamne seeran jiru. Aboo maal taateeti? Amma dubbattu kanaaf guyyaa tokko akka itti gaafatamtu beektaa beekaa jallista taana. Soba dhaabee. Shiira keessan galiin gaati maal taate? Maalin jallisaa jiraanu? Ani waan buna aarsaa beektaa. Dhugaa rabbi sobuutti hin jiru. Ati naariin ati maal taate jee? Caalaa. Xiqqoon aarsaa beektaa. Laala. Sobuullee hin fedhu nama sobuullee namaadha. Maal sobe ammaan ishii maal sobe? Aaruutu hin ta'ini waan jallisiin kaa. Ani gooftaadha jedhaan jiru. Maaltu badee ani Barsiisaa gooftaa sinaan jedhe Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhe jiraan si gaafadhe yoo ta'e ani gooftaa si gaafadhe ani silaayyuu. Naa inni garaagarummaan gooftaaf waaqaa maa inni? Gooftaan namaanis hin jedhama kaa. Biyya keessanitti moo namatti gooftaadha? Gooftaa jedhama maal namni gooftaadha maa bar. Ayyaa ilmaan dukkana. Isiniif haifuu. Gooftaan dukkana kana keessaa isin haa baasu. Namni gooftaan jedhamu obboleessa koo. Biyya keessatti gooftaan jedhamu? Takka namni gooftaa jedhamee hin beeku. Dhugaa jedhe. Dhugaa. Jedha akkasan jedhu biyya keessanitti. Eessati? Biyya kamitti namni gooftaa jedhamu kun. Nin jedhe. Halo. Macaafa irratti namni gooftaa jedhame hin jiru macaafa irratti. Waliin hin makiin ka macaafa irratti fi nama biyya keenyatti naan jette bara. Isa macaafaaf isa nama biyya keessatti. Maal afaan Oromoo dubbachaa irraa fi afaan Oromoo dubbachaa irraa bara. Biyya keenya keessatti namni gooftaa jedhamaa jette bara. Oromiyaa keessatti namni
gooftaa koo ulfaadhu namaan jedhan yooti makiinaa keessatti illee yooti maanguddoota kana fa'aa yooti jalaa kaatee fadheessite gooftaa koo ulfaadhu. Maal jechuu isaaniiti? Nama gurguddaa kanaas. Nama Gooftaa koo kabajamaadhaan. jechuun maal? Gooftaachuun nama kabajamaadhaan jedha namni. Nama kabajuun akkas. Maal jechuudha? Hiiki isaa maal? Hiiki gooftaa jedhu maaloodhama? Maal jechuudha? Kabajamaa koo kabajamaa ulfaataa jechuudha. Maalirraa argite? Gooftaa jechuun kabajamaa ulfaataa jechuun. Afaan Oromooti miti maalirraa argite naan jedhaasaa? Jechuun maalitti akkamitti namaan gooftaa jedhama? Nama kabajamaadhaan gooftaa jedhama akkasidha barne afaan Oromootti nama akkasuma waliin jedha bara. Hin dogoggorii Manzuur. Namni nama bakka namni gooftaa hin jedhamu. Eshi. Gooftaan gooftaa waaqaaf lafaati. Yesuus Kiristoos. Eshi. Malee namaan gooftaa jechuun ani na biratti namaan gooftaa jedhees hin beeku namni gooftaa naan jedhees hin beeku. Okay. Yoo macaafa irratti namni gooftaa jedhame nama dogongoraaree nama biraatii yoo gooftaa jedhame immoo innis waaqadha namni sunis. Macaafa qulqulluu keessatti akka kontekistii waan sanaatu ibsa amma noormaalii amma jecha tokko butachuu osoo hin ta'in maal yaadeeti maal irratti jedhe waan jedhu wayiiti ibsa malee akkasumaan. Waan barbaade irratti jedhu waan barbaade irratti jedhu gooftaa yoo jedhame maal godhama? Ilaa Manzuur na dhaggeeffadhu amma waan jedhameef yoo qabaate yookaan fakkeenyaaf amma macaafa moototaa keessatti jarri gaafa bishaan jalaa hadhaa'ee Elsaa'iidhaan gooftaa jedhanii itti matan. Sigalee raajii waaqayyooti afaan waaqayyoo ta'ee sabatti dubbata. Kanaaf rakkoo sanarraa nu fura gati jedhanii yaadaniif gooftaa jedhanii itti matani. Sigalee. Maal namaan gooftaa dhamaa? Namaan gooftaa hin jedhamu. Maaf gooftaa jedhanii maaf gooftaa jedhaniin? Inni sun raajii dhaqa afaan waaqayyoo ta'ee dubbata bara. Raajichi nama moo waaqa? Inni nama afaan waaqayyoo ta'ee gatii dubbatuuf garuu akkas jedhan. Gooftaa jedhanii itti matan. Rakkina isaanii itti matanii jechuun inni sun fureef baqa. Dhigalee. Kanaaf waaqa kannis? Adallam. Maaliif ammasitu jedhe kana namaan gooftaan jedhamu naan jettee ati? Ila isimee macaafa qulqulluu kana keessa beektaa Yihudaa kan jedhamu tokko jira. Yihudaa kan jedhamu kuni dubbii. Niisi waa Yihudaa niisi. Niisiiti Yihudaan on jechuun dandeessuuti. Situ macaafa jallisaadha bar. Gogaa nan falamiin kaa. Yaaduma qajeelaa. Bar situ sila namaan gooftaan jedhamu bar ilaal. Amma ati mee qoy gaaffii tokko si gaafadha. No utuma wajjin haasa'in dura iyyuu. Qoy. Gaaffii kana naa deebisi. Gaaffii wangeelaas quraanaas osoo hin ta'in gaaffii kana naa deebisi qoy. Maal taatee ati amma fakkeenyaaf. Maaf ajandaa jechuudha. Manziiru ati amma fakkeenyaaf na falamuu na amansiistamoo narraa hubachuu barbaaddaati. Rakkoon qabu sun wal hubachiisnaati. Atis yoo waa beektee jiraate hubachiista. Kana bicha naa deebisi. Keessa keettama wanti jiru. Wal hubachiisnaati. Atis yoo hubattee jiraatte na hubachiista. Namaan gooftaan jedhamu naan jettee kaatee mi amma? Yaa hin jedhamu. Akkamitti namaan gooftaa jedhama? Normaalii jechuun nama kakoof akka kee nama gatii hin qabne yeroo siin jedhu nama ayyaanni waaqayyoo irra hin jirre nama raajii hin ta'in nama barsiisaa wangeelaa hin ta'in nama karaan dhugaa hin ifiiniif namni lafumaa ka'ee namaan gooftaa hin jedhu. Sigalee waan jedhuuf yoo qabaate garuu jechuu danda'a. Waan jedhuuf yoo qabaate garuu waan jedhuuf akkamitti qabaata ammoo namaan gooftaan jedhamutti. Afaan Oromoodhaan siin galuu yaasaan koo kun. Ish amma fakkeenyaaf Saaraan uumama boqonnaa 24 irratti abbaa manaa seetiin maal jette yaa gooftaa koo jettee mi Ibraamiin? Yaa. Akkamitti namaan gooftaa jedhamare? Saaraan Abraamiin akkamitti ilaalti beektaa? Ishi. Saaraan Abraamiin akkaataa isheen itti ilaaltu akka hin jira miti amma akka haadha manaaf abbaa manaa yeroo keenyaa kana osoo hin ta'in baay'ee jaallatti.
Qoy jaalalanni seenaas waluma jaallata. Garuu bakka isheen laattuufti bakka ishee humna ishee olii beektaa akka waaqayyo sanatti ofirratti ilaalti beektaa. Si galee kanaaf akkas jetti isheen. Kanaaf Malee waan hin tuneettuuf gooftaa koo jetti. qoy kanaafuu macaafa keessatti caafamee jira. Gooftaa koo ittiin hin jirti ishee akkam godhama reeshi. Ajettu qamarri maal godha? Ajettu Maal waaqayyo maaliif gooftaa koo jettaan jenneen barsaalaadhaan. Maaliif gooftaa koo jettee waamta jedhetti hin eekamne waaqayyo. Waan inni hubata kaanni waan isheen jettuuf. Waaqayyo hin hubatanni. Kanaafuu Yesuus Kiristoosis gooftaa jedhameera. Abrahaamis gooftaa jedhamee jira. Kanaafiyyuu Abrahaamis waaqayyoodha kaa. Abboo Yesuus Kiristoosin Abrahaam faa ergamoota minaamini kanatti hin fakkeessin. Yesuus Kiristoos waaqadha obboleessa koo. Sagalee rabbiiti inni. Ishi macaafa irraa nuu kenni ilaali. Ilaali kan hin barbaade Yesuus Kiristoos ani waaqa jedheera moo hin jenne macaafa keessatti sana naa baasuu dandeessaa tamma. Ayisi. Ana amma si dhiisi amma ati si illee waan tokko hubattee sin jirtu. Warrumti wajjiniin turan iyyuu baay'een isaanii waa'ee isaan hubanne gadi fagoodha beektaa. Digalee fakkeenyaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 16 gaafa dhattee dubbiftu Phexros fa'aa bartoonni isaa warri wajjiniin turan iyyuu guyyaa wayii gaaratti ol fuudhee baheeti humna waaqayyummaa isaa isa waaqa ta'e sana gaafa inni itti mul'isu of wallaalanidha sagalee waaqayyo beektaa. Tolattee dubbifte si ajaa'iba. Of wallaalaniitu kukkufanii erga sanaa booda eenyu naan jedha biyyi lafaa jennaan kaan Eeliyaas ittiin jedhanii kaan raajota bara durii keessaa tokko ittiin jedhan Phexros bichaatti ati masii ilma waaqayyo isa jiraataadha jennaan kana icciitii abbaa koo isa waaqarraa sitti meedhe si galee atamma waa'ee Yesuus Kiristoos hubadheera qoy dhaggeeffadhu waa'ee Yesuus Kiristoos hubadheera waa'ee Yesuus nan beekattanii warri wallaayinii kanarraa iyyitan guyyaa tokko itti gaafatamtu si galee gadi fagoodha isinii hin galu. Jechuun ati waaqayyoodha waan namni jedhee noon jiru. Kanaaf waa'ee qoodiisatama waa'ee qoodiisiiti Phexros faayyuu itti maniiru waa'ee isaa masii ilma waaqayyo akkanidha waaqarraa akkanni dhufe. Quraana keessatti sin dubbata almasii isaan sagalee rabbi akkani ta'e. Rakkoon qabu akkan siin jedhe. Irraa haqxan hoo ta'e. Qoy ati waaqayyoodha namni jedheen hin jiru bartoota isaa keessaa. Eenyuun? Eenyuun? Yesuusiin. Maaliif hin jiru? Eenyutu ati waaqayyoodha jedhee waaqa isaanii ture Yesuusiin. Ati waaqayyoodha jedhee eenyutu waaqessaa ture? Yesuus Kiristoos immoo. Mee baafadhu wangeela Maatiyos baafadhu mee. Jad dubbisi rakkoo tokkoon qabu iddoo isaatti ni dubbisi. Ibrootas. Jallisi. Ibroota boqonnaa tokko soo baafattee. Dubbisi idduma tokko. Sii gala. Qolaasiyaas boqonnaa tokko baafattee siin galu. Maal sii godhaa? Sii gala. Isin hin galu maal godha beektaa? Dubbisi mee iddoo tokko mee bartoota isaa kudha lammaan keessaa eenyutu ati waaqayyoodha waaqa isaanii ture Yesuusiin mee bakka tokko agarsiisi. Amma kanaayyoo haa ta'u dheeni malee iftiif dukkanni illee qooda walitti hin qabu. Ishii rakkoon qabu. Booda warra si taa'amu rakkoo tokkoon qabu ni walirra soo. Lakkii dhugaa ani sama caamni jedhuun jedha malee maal obboleessa ko sin jaalladhaan. Sin arrabsu dhugaa. Maganu jaalladha mee bakka tokko nu baasinu dubbisish dafiiti. Nama ta'uu keefuu. Maal sagalee natti. Lakki namatu seenne yeroo namni bifadhu ati. Baafadhu kaa. Osuma qoy isiin Qolaasiyaas baafadhu. Naa dubbisootti macaafanna bira qoy isiin dubbisa. Qolaasiyaasin jenne bakka Yesuus Kiristoosiin bartoonni isaa waaqayyo jedhanii isa waaqessaa turan isiin jedhe. Maal taateeti? Maalannoo haasaa dogoggoraa irra taa'amu. Qolaasiyaas keessaa isiin dubbisu moo maal keessaa barbaadde? Ishee dubbisi. Mansuuro. Salaamu alaikum. Mansuuro. Waalaikum salaam. Qoy. Caalaadhaaf hin galle fakkaata gaaffii ati gaafattee caala waan inni siin jedhe. Akkamati fayyaa keetii? Nagaa kooti alhamdulillah waan ustaazii siin jedhe. Baga jiraatte qoy qajeeshee dubbatanni hin gashu dubbii baroo baay'een hojii naasaa qoy maamme. Waa bareechi dubbadhu kaayif. Ish obboleessa ko.
Maali sirrii min turre gaaffiin kee sirreessitamoo manziiru? Waan sirreessitu jira? Bakkan jedhee bakka bartoonni isaadhaa waaqayyoo keenya jedhanii Yesuusii waaqa isaa turan sanatti agarsiisin jedhe. Ati ilma waaqayyoo isa jiraataatti bakka isaatti jedhan si baasaa? Amma waa ilmaasii gaafachaa jira. Bakka jarriitti waaqayyoo keenya jedhanii Yesuusii waaqa isaa turan siin jedhe. Afaan Oromoo kun siin galuu. Elaa obboleessa koo na dhaggeeffadhu. Maal dhaggeeffachaa jirtu? Qolaasiyaas boqonnaa lama. Maal natti wacca barnaati? Dhaggeeffataan jira gaa? Yaa jamaa isin adabbaru otoo miliyoona tokko hin gashin otoo taaphtaabii kana miliyoona tokko hin gashin asirraa ba'uun isin adabbaru shi dhugaa rabbi koppiliinkii koo shantama gashaa maal taatan hin dadhabdanii harki keessan jannata nyaattu dhaggeeffadhu gaa hojii gaarii hojjetanii itti meetti jannata akkasumaan hin nyaatanii Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin dhala namaatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate wanti waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne warri teessorra ta'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii waaqaa keessa gooftummaa qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani jedha. Wanti hundinuu jedhamu itti fufe. Karaa isaa uumamedha. Isaafis uumamedha. Inni wanta hundumaa dura turedha. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhugaa isa jedhamee waamamedha. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaattis isa dura akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'ee jedha. Hin dadhabda ilaamee. 19 irratti moo maal dhabeetta waan si dhabees hin dhimne. Waaqayyo guutummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Haleluuyaa. Akkasiin jedhee. 20 irratti moo maal dhabeetta Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofiif karaarsedha. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti waaqa irrattis nagaa buuseedha. Wallahi bakka isaatti naan akka qabaan sin danda'e silaa bareedan. Akkasiin jedhee. Akkan jedhee. Bartoonni Yesuus Kiristoos duukaa turan waaqayyoo keenya jedhanii waaqa isaa turanii. Maarree maal taate siin dubbisaa qoy. Maal taate? Waan tokko hin taane ragamaan barbaade. Koi. Na eegi. Na eegi. Yoo waaqayyo si yaadate moo har'a amantaa? Dhugaamoo. Guyyaa qaba silaanuma dhufta maali? Uumamni hundumtuu hin dhufoodha. Isi dhiisi warri isa waraanan iyyuu hin dhufoodha. Hojii ergamoota boqonnaa tokko mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 7 warri isa waraanan warri gaafa sana isa waraanan utuu ilaalanii deebi'ee dhufaa'edha. Waaw. Gooftaadha Yesuus. Ameen. Jabaadhu bani gaa sila guyyaan qubne ati haleluuyaa. Lakkii obboleessa koo ani beektaa mucaa waaqarraa waan hin ta'eef xiqqoo gaafa nu waa'ee waaqarraa kana yaadu natti tola. Gadi buutee toota tajaajilte ol deebitaa. Isin ilmaan buutii nan argaa koo duraa turaa jedhe Yohaannis. Warra akka keessanii kana utuu arganii hin argine. Yesuus immoo warra saba Israa'el hin ta'iniin buchilloota saroota warra fayyaatu saba Israa'el hin ta'iniin. Yesuus keenyadha nuniyyuu saroota buddeen ijoollee taa'uu sarootaa kennuu hin ta'e kallittii tokkoon. Maarree maaliin jedha beektaa? Na yaadachiifte ante. Kunoo isiniin jedhame warra hin amaniinitti dubbii waaqayyoo. Maali warra hin amaniin maaliiti? Baay'een tini jedhina jechuu isaati. Fayyuudhattee sareetti hin jedhamte deebitee fayyuudhatti. Mucaan nama fayyattee naan buddeen ijoollee taa'uu saree hanga namaadha godhee. Warra akka wanta garaarraa godhanii mana Israa'elii badan duwwaa ban ergame deen. Bani gaamee dhammaa banate. Wangeelaa Yohaannis Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa meeqan si dubbisa beektaa? Lakkoofsa tokkumarraa kaasee dubbifadhu. Na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Qajeeshee. Waaqayyo sammuu kee haa banu. Mina dhaggeeffadhu. Si jaallata Yesuus. Ilaa guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosii fi Yaaqoobiin Yohaannis obboleessa Yaaqoobis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti qobaatti isaan baase. Innis
bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaas Lakkoofsa meeqaa dubbisaa taate? Maatiyos boqonnaa 16 akkana jiru. 17 tokko. Gaal taatee akkasiin. Ila dhaggeeffadhu. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Bifa ulfina isaati jechuun bifa waaqayyummaa isaa jechuusaadha. Fuulli isaas akka biiftuu ibsee uffanni isaas akka ifaa addaate balaqqises. Kunoo Museenii fi Eeliyaas achitti isaanitti mul'atan. Isaanii wajjin dudubbachaa turan. Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya tam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadii tokko siif tokko Museedhaaf tokko Eeliyaasiif nan ijaaraa jedhe Yesuusitti dubbate. Eenyuuf tokko dubbachaa jiru. Tokko eenyuuf ijaarama? Tokko Eeliyaasiif. Tokko Museedhaaf. Ishi. Tokko isaaf. Argitee? Amma isaanii kanatti. Tokko isaaf Yesuus immoo? Phexros akkas jedhee gaafata. Inni yaada isaati dhaggeeffadhu. Amma lafa kanatti isiin galu malee Museen hin du'ee Eeliyaas hin butame. Nama qaama sadiitu walitti dhufe jechuudha. Lafi kun dinqinoo maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Ila dhaggeeffadhu. Asitti argamuun keenya tam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadii tokko siif tokko Museedhaaf tokkos Eeliyaasiif nan ijaara jedhe. Yesuusitti dubbateedha. Utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffisee sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee kun ilma koo isa ni jaalladhu gammachuun koos isatti hin raawwatamu isa dhagaa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifaman guddaas hin sodaatan. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harkaan isaan qabee kaa sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalan Yesuus duwwaa argan malee nama kan biraa tokko iyyuu hin argine. Ati har'atti charchiin deemnee? Cherchiin oolee? Maa sii ta'uu didee? Maalan ragaan barbaade bakka itti bartoonni Yesuusii waaqa keenya jedhanii waaqessaa turan na agarsiisan jedhe malee macaafa dubbisiisin jedhan. Lafanni itti. Amma argaan jirtu lafanni itti waaqayyo ta'e nagarreetamu. Har'a hafuuraan guutameetiin jira. Akka inni jedhee barsiisaa oole meesii takkaa irra isinii ba'a. Caalaan keenya har'a wangeela barsiisaa oole. Akkas jedhee barsiisaa ooledha caalaan. Dhaggeeffadhu gaa caalaa ameen jalaa jedhati immoo akkanan jedhe akka ati barsiisaa oolte yeroo hin jedhu tole. Oduu keedhaa bebboo isaa wajjin haasaa irraa hoo haasa'uu barbaadde sii. Laala waan sobaa yoo dubbatanii ilaaltati. Ila akkas jedha. Lakkiin jedhee akka gootu haasaa akkasii. No. Anu haasaa jirraati namoonni muutii godhatanii ta'an kun hundi isaanii sii gadi miti sii ooli malee. Laa hafuura keessa galeeti waan dubbachuu deemu bartee osoo na hubatte anammuunsii yoo jedhu si baasuun deemu waan tokko sirreessee deebi'a. Waan tokko waan sirreessitu hin qabdu ati. Eeshi. Ustaaz Munzir. Mansuurii wajjin haasaa jira. Dhiisan nama xaalkaa galuun barbaada. Inni haasotoo immoo muutii sii godhadhaa. Ayyeeshi dhiiseeranni. Ila ati eegati dhabdee waan warri Yesuus Kiristoosii wajjin turan amma cafarra si garsiisu waan jedhe jedhanii Yesuusiin. Maal waan jarri ittiin jedhan akkam? Yesuus Kiristoos maal akka ta'e waan jarri jedhanii itti amanaa turan si garsiisu. Yesuus Kiristoos waan jarra jedhanirra maal hin godhaane waaqayyo akka inni ta'e si hime ragaa wajjiniin sagalee waaqayyo akka inni ta'e si hime maal godhaan? Mee Ongeela Maatiyos boqonnaa 21 banadhu. 21? Kunoo. Maatiyos 21 lakkoofsa 11 bani. Eeshi bane. Dubbisi. Maal jedha? Tuuti isaa wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazireet kutaa biyya Galiilaatii jedhee deebisee jedha. Tuutni isaa wajjin adeemu suni Yesuus Kiristoosiin maal jedhan? Tuuti isaa wajjin deemus kun raajicha Yesuus nama Naazireet kutaa biyya Galiilaatii jedhee deebisee eenyuun akka jedhee deebise? Yesuus Kiristoos maalidha? Eenyuun akka jedhee deebise? Irra deebii dubbisammas. Maal taate?